جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu amjal qaba. Qophii irra keessatti rakkoo nageenya Oromiyaa keessa qawwee qofaan furmaatti dhufuu danda'a. Kuni amala humna bobba'uu irratti hundaa. Sababni isaa mootummaan kaleessa dursa nagaa haa filannu Oromoo irratti dhukaasuu salphinnaa jedhamee obsamaa kadhatamaa ture waggaa lamaa ol guutu. Kooronaavaayirasiin lubbuu hakiimoota ogeeyyii fayyaa galaafachaa jirti rakkoon maal? Hawaasni magaalaa keenyaa kunii fi gara lixaa kun jiru xiqqoo dhimma kana sirriitti fudhannee gamma. Kun immoo amma sirriitti hin hubatamne malee nama baay'ee nu dhabsiisaa jiru jechuudha. Itaana pireezidantii Yuunivarsiitii Jimmaa akka turan Dr. Duula Baqqalaa Fayyootii bira hidhamu. Manni sakatta'anii waan jiru kompiitara waan tokko ilaalanii filaashii wayii fudhatanii kaan hundumaayyuu ilaalanii isa fudhatanii deeman. Maqaan kee Aslee Galgalooti nuu dhiyaadha. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabaan uummatii dhukkub COVID-19 akka taphaatti yookiin akseessatti aduu fudhatu dhukkubichi lubbuu hakiimoota dabalatee kana hedduu galaafachaa jira. Torbaan kana Yuunivarsiitii Wallaggaatti ogeessa faamasii kan ture Iddoosa Taaddasaa sababa kooronaavaayirasiitiin lubbuu dhabe. Yuunivarsiitii keessatti hakiimoonni ispeeshalistii 3 akkasuma kooroona qabanii wayyaa'u pireezidantii Yuunivarsiitii Dr. Hassan Yusuf BBC'tti. Dosaanii hojjetaa yuunivarsiitii keenyaadha. Yuunivarsiitii keenya keessa hospitaala riiferaal yuunivarsiitii Wallaggaa kan jedhamu qabna achitti kutaa faarmaasii irratti faarmaasistiidha. Faarmaasistii ogeessa baay'ee cimaa fi quuqama guddaa qabu kan yuunivarsiitii keessayyuu faarmaasii yuunivarsiitii irra darbee faarmaasii as magaalaa Naqamtee Shaambuu fi Gimbiitti immoo akka haaraatti hundeeffamee jiruyyuu koree hundaa'e keessatti akka walitti qabaa akka koordineetarii ta'eetii hojjetaatu jiruuti kan kun isa mudate. Rakkooma koovidii dhibee kana wajjin walitti qabateeti kan miidhamu. Dhukkubsataa turan immoo haala akkamiitiin ture kan? Baay'ee inni kubsanne kiritikaalii mal kubsate ICU ture guyyaa 2-3 tokko odeeffannoo qabutti garuu baay'ee ma tariifachiise malee iddoo ICUs qabna hospitaalli keenyatti yaala nama baay'ee yaalamanii fayyaa jiru akkuma carraa ta'e inni lubbuunsaa adarbuyyuu malee immoo isa qofa itti hin ta'in hospitaalli riiferaal keenya kan yaalan hakiimoonni nuti ispeeshaalistiiyyuu 2-3 tokko jiifaa turan amma ka'aniiru. Rakkoon guddaan akka naannoo keenyaatti jiru of dagachuutu jira of eeggannoon jiru akka magaalaattis kun immoo amma sirriitti hin hubatamne malee nama baay'ee nu dhabsiisaa jiru jechuudha. Namoonni biraayyuu amma dabaleera baay'ee kan testii ta'an biraati walakkaa kan ta'u dhukkubni kun irratti argama kan shakkamee yaalamu jechaadha. Mee rakkoon dhiyeessii yuunivarsiitii keessa hin jiru? Hin jiru dhiyeessiin bira rakkoon hin jiru indoomee maaskii kan yeroo bitameeyyuu baay'ee baay'inaan jira. Hanguma baay'ina hojjetaa barsiisaatiin beelaatuma maaskiin garuu namni maaskii sanallee fuudhu ittiin fayyadu. Kanaan dura Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisummaa agitaana pireezidantii waggaa 10 hojjechaa akka ture Dr. Hirphaa Laggaasaa erga garamboo jijjiiramanii sababa kooroonaa lubbuu dhabuu Dr. Hassan him. Ajjecha qibxaat godin Wallagga lixaa aanaa Bomboo Gabbeelleetti hidhattoonni raawwataniin ministeerri muummee dabalatee namni hedduun balaaleffachaa jira. Namoonni siyaasaa fi kanneen saba Amaaraa falman Amaariirraa xeeffatanii jedhanii yachaa jiran dhimkan irratti itti gaafatama biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Muhammed dubbis. Bakka kana bakkee nama miidhaan irratti gahe hooggansi Amaaraa achi jiru kun lafa Oromiyaa keessa jiru. Lammata mootummaan naannoo Oromiyaa saba naannoo isaa keessa jiru aadaa Oromootiin bulcha. Aadaan Oromoo immoo ammataadha. Qaamni aadaa Oromoo balleessuudhaaf deemu kan Oromoon bineensa jedheetiin bocuudhaaf deemu shaneedha. Sirna bulchu keessatti shaneen kan filachaa jiru amma hooggansaa yookaan namoota waa'ee Amaarummaa dubbatanii jedhanii garanaanis dhufuun hin danda'an. Sababni isaa daa'imman umrii 3 waggaa 4-5 keessa jira miidhaa kana keessa waan ta'eef. Kanaaf gochi shaneen godhaa jiru sanyii balleessaadha. Wanni nama ajaa'ibsiisu miidhaa kana keessatti Oromoon keessa jira, Tigreen keessa jira, Amaarri jira. Saba tokko qofaami. Hijjechaan akkana baay'achaa jirti. Jidabree Horroo Guduruu onkoleessa waggaa dabree keessa Guullisoo nam 30 olitti jeefama. Wanni kun yoom dhaabbata? Filannoo fakkeenyaaf tokko amma wanni dubbii ho'isu filannoodha. Filannoon ji'a 2 booda karaa qabata. Itti aanee bishaan yeroo karaa qabate marsaan sadaffaa akka marsaa kanaatti ofiin bakkatti gala waan ta'eef. Kanaaf lamaan kun mataan isaa waan tokko dhaaba. Sadaffaa kun akkuma jiru ta'ee inni
mootummaan cimee lafa qabatee hojii hojjechuu qaba. Uummataa fi mootummaa walitti qindaa'anii humna yaaddoo nageenyaa ta'an irratti tarkaanfii kana dura jala qaban san qindeessanii daran cimsanii deemuun isaanirra jiraata. Akka ilaaltutti caasaan keessan qulqulluu namoota qaama mootummaa kee ta'ee hidhattootaa fi odeeffannoo kennuu jira. Akka caasaa nageenyaatti walitti qabdee yoo ilaaltu rakkoodha. Qulqullummaan qabuu diinaa waliin hojjetaa akka jedhu hin qabnu. Sababni isaa maali? Tarkaanfii inni fudhateen humni shanee hedduun isaa kan balaa adda addaa geessaa turan tarkaanfiin itti fudhatamee humni isaanii dadhabe. Kun akkuma eegametti ta'ee garuu namni akka namaatitti wanaa walitti hidhama qabu hin jiraatu jechuu hin dandeettu. Sababni isaa nuti humna kana uummata keessaa finnee leenjifna. Deebi'eetis uummata keessa jiraata. Namni ergaa fudhatee jalqabumarraa asitti makamu jiraachuun isaa hin jiraatu jettee yaaduu hin dandeettu. Inni immoo gizeedhaan hordofamee qulqullaa'aa deema. Hidhattooti dhiyeen kana lixirra gara Horoo Guduruu akkasumas gara Shaawaa lixaa lakkoofsisaa dabalaa jira jedhanii odeeffannoo jettuutu jira. Kun maaliif ta'e? Lakkoofsi hidhattoota shanee dabalee osoo hin taane sochiin hidhattoota shanee wanti jijjiirame jira. Naannoo duraan irratti socho'an irraa qoratanii gara giddu galeessaatti jireenya isaanii mirkaneessuudhaaf wanti isaan siyaasni kenna daangaa irra teenne qabsoonni hin baafne jedhanii wanti isaan socho'an jira. Lakkoofsi shanee leenjii argatee dhiheessii argatee fooyya'e tokkoyyuu hin jiru. Kan durii irra dadhabee jira. Garuu humna jiru san akkaataa bobbaa isaanii qoratanii waan fooyyessan waan jiruuf isa waliin sochii mootummaa geeddaramee sadarkaa isaan sochii amma isaan jalqaban kana itti dhabamsiisanitti deemuu barbaachisa. Qawwee qofaan furmaatni dhufuu hin danda'a obbo Jibriil? Kun amala humna bobba'uu irratti hundaa'a. Sababni isaa mootummaan kaleessas dursa nagaa haa filannu Oromoo irratti dhukaasuun salphinnaa jedhamee obsamaa kadhatamaa ture waggaa lamaa ol guutu. Lakki amma kana booda ijibbaannee kanaa ol deemnee injifannoo Oromoon argate harkaan baafnu jennee shaneetti dhukaasuun dirqama jennee ejjennoo fudhannee akka itti galle bar ganaa waggaa tokko keessa jirra. Kanaaf waggaa lama guutuu kadhaadhaaf kenninee waggaa tokko keessatti immoo karaa nu baasuun haa deemnu jennee eegammoo sirriitti shanee abaa'ootti harkaan fudhachuun jala qabame ji'a jaha keessira. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo jalqabaan Taayiwaaniitti balaa baaburaatiin yoo xiqqaate namni 50 du'ee hedduun madaa'e. Baaburri kun kan 500 baatee ture konkolaataa daandii sarba'een wal dha'e. Mootummoonni addunyaa keessa jajjaboo ta'an dhiita mirgoomna namoomaa Tigraay raawwatee balaaleffachuu ibsan. US, UK fi gamtaan Awurooppaa yakkaan raawwatama akka qoratamuu fi namoonni yakka tan geeggeessan akka seeraan gaafataman yaada dhiyeessan. US keessatti daa'ima umrii 13tti poolisii Chicaagootiin ajjeefama. Ajjeecha isa hordofee kantiibaan Chicaagoo viidiyoon gadhiifamuu qaba jedhe. Itaanan pireezidantii Yuunivarsiitii Jimmaa akka turan Dr. Duula Baqqalaa arganamaa man jireenya isaanii keessa qabame hidhamuu maatiin BBC himan. Haati warri isaa aadde Birtukaan Idiluu akka jettuutti Dr. Duulan barsiisaa Yuunivarsiitii Kabiraa Jawaliin hidhama. Zalaalam Taadessaa gaafate. Ganama dhufanii barii dhufanii sa'aatii 12 ta'uu 10 akkas dhufanii mana rukutan inni taa'aa ture ani immoo rafeen ture yeroo mana rukutan immoo lamaan keenya gaafa kaa'anii gaafa barii bannu ani gaafa naquu dhaabatanii hin barbaadamtu mana keessanis sakatta'uu dhufnee jedhanii maaliif immoo teennani inni shakkamtaniittu meeshaa qabdu jedhamtanii shakkamtanii jedhanii inni shakkuun ta'u garuu seera qabeessaan amma wanti ta'aa jiru sirrii miti ani immoo hin beeku kanaafuu fuula keessanis waan hin beeknee fi seera qabeessaanii waraqaa mana murtiirraa fidattanii ajaja mana murtiidhaan maaliif hin sakattaatanii innaan bilbilli nuu bilbilameetu bilbilaanis hin danda'amaa jedhan poolisoota lamatu dhufe egaa jalqaba. Poolisoota akkamii turanii? Poolisii kan Oromiyaadha. Qaama seera qabu ta'uusaa ragaa mana murtiidhaan deeggaramee maaliif hin sakattaamu innaan yoo isin diddanii isin asin bakkee turaatii mana murtiirraa ragaa finnee dhufnee isin sakattaanaa isin bakkee turan jedhanii inni bakkee dhaabatee isuma duwwaas immoo tun ta'in namoonni biraas akka qabamaa jiran barreegaa dallaa keessaa namoota biraas qabaniiru. Dallaa keessa immoo? Duwwaa waan eeyyee dallaa appaartimentii Jimmaa Yuunivarsiitii keessa jiraannanii. Hojjettoota yuunivarsiitii biraas qabani moo? Isaaniinis qabanee namoota 4 qabanii nama tokko dhabanii deebi'anii gaanuu manuma keenya duwwaa seenee maalumaafuu boodarra garuu gaafa walitti fidanii gaafa lafti bari'aa dhufu namoonni biraas akka jiran barree dhumarratti gaafa isaan namoota daddabalachaa dhufan amma nubbiin ciccimsaa dhufan bakka sakatta'uun isaanii nafuu ragaa mana murtiisii yoo fidanii soo dhiisanii haa ta'u bakka waan goonuu qabnu jennee mana sakattaasisnee waan jiru kompiitara waan tokko ilaalanii filaashii wayii fudhatanii isa fudhatanii deeman. Meeshaan biraa argatan jira mana keessa? Meeshaan biraa homaa waan argatan hin jiru homtuu kompiitara fa'aa ilaalanii bananii. Erga hidhanii maal godhanii wanti jedhame jira
har'uma ta'e miti kun. Dhimma isaan beeknu gubbaadha. Shimaaliidha kan isin hin beekin jedhee gaafadhee nama deebinaa kennu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u gaa jennee firaashii waan isaan uffataniif waan isaan nyaatan kennineefi deebi'ee galaan jiraachuu. Odeeffannoo qabdaniin walumatti Dooktar Aduulaa waliin nama 5tu hidhame jechuudha har'a. Nama 7 namni tokko barsiisaa Fayyeeraa jedhama. Inni tokkommoo bakkee kan jiraatu Nursing Departmentii irraa Shamsaddiin kan jedhamudha. Inni tokko Profeesar Sultaan kan jedhamudha. Sultaan Suleymaan. Inni apartmentii masumaanuu keessa jiraannu keessa kan jiraatudha. Tokkommoo Dooktar Bilisummaa kan jedhamu Sarjiniidha. Dooktar Bilisummaa mul'ata. Eeyyee. Dhimma kan irraati pireezidantii Yuunivarsiitii Jimmaaf bilbilee argachuu hin dandeenye. BBC'n viidiyoo gaddisiisaa kan namooti uffata loltoota Itoophiyaa keewwatu namoota nagaa naannoo Tigraayitti jeessa jira agarsiisu mirkaneeffate. Eegii lolii saddaas Tigraayitti eegalee humni waraanichaa tirmaas cuftii yakka hamtuu uummata irraan ga'uu himan. Gabaas Liila Naathoo Zalaalem Tadesaatti saniif dhiyeesse. Namootni uffata waraanaa humna ittisaa Itoophiyaa uffatan garee namoota uffata siivilii uffatan qabanii gara qarqara hallayyaatti geessan. ታሸነፋላችሁ አይዟችሁ reeffi namoota ajjeefamanii lafatti kukkufee mul'ata. ወደ ገደል ወርውሩት darbadhu hallayyaatti gad darbadhu jedha namni tokko warra hidhannoon jiran keessaa. ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር እነዚህ osoo gaaziin jiraatee isaan gubne silaayyuu gaarii ture tokkotu akkas jedhee yeroo dubbatu viidiyoo sanarraa dhaga'ama. ji'a darbe keessa viidiyoon miira namaa akka malee jeeqan baay'een miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turan BBC'fis ergamanii ture. Bakkichi eessa akka ta'e adda baasuuf haala taa'umsa lafaa viidiyoo sanarra jiru suuraa satalaayitii waliin wal bira qabuun wal simsiisameera. Bakkichis kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay bakka Maahibara Deegoo jedhamu ta'uu agarsiisa. bara darbe ji'a sadaasaa keessa humni waraanaa Itoophiyaa humnoota TPLF mootummaa gidduu galeessaa morkatan irratti haleellaa gaggeessuu jalqabe. Loltootni Eertiraas humna waraanaa Itoophiyaa gargaaruun lolicha keessatti hirmaataniiru. Haalli lolichaa hedduun isaa sababa tajaajilli qunnamtii addaan citeef ija namoota duraa dhokatee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amma ajjeechaa namoota nagaa irratti qaama hundaan raawwatame jedhamu qorachuu eegaleera. Viidiyoon kun yoom akka waraabame beekuu hin dandeenye. Akkasumas ajjeechaan jumlaa kun Maahibara Deegoo keessatti yoom akka raawwate mirkaneessuu hin dandeenye. Haa ta'u malee loltootni viidiyoo sana irratti mul'atan uffata raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa uffatan waliin wal fakkaata. Afaan hojii Itoophiyaa kan ta'e afaan Amaaraa yeroo dubbatan dhaga'ama. ግዳሉ ሹተው አንተ ወይኔ ልምጣ እንዴ ድንጋይ አለ ትክክል ነው በለው namootni haleellaan irratti raawwate ammoo uffata siivilii uffataniiru. Afaan Tigree yeroo dubbatan dhaga'ama. Viidiyoo sana irratti loltuun tokko namootni qabaman kan TPLF ta'uu dubbata. ወያኔ መጨረሻው ነው እንግዲህ ምረት የለንም. Kuni xumura wayyaaneeti. Araara goonuu hin qabnu. Latiishiyaa Baadar gaanfa Afrikaatti daayirektara dhaabbata mirga namoomaaf falmuu Human Rights Watch'dha. I mean, since the beginning of the conflict in the Tigray region, we've evidence of shocking violence. I mean, since the beginning of the conflict in the Tigray region, we've documented a whole magnitude of very serious abuses, including extrajudicial executions by Ethiopian government forces and their allies. And this is absolutely because what we are seeing here in the video could amount to war crimes. Mootummaan Itoophiyaa deebii kenneen viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti mul'atuu fi himannaan jiru qofti akka ragaatti fudhatamuu waan hin dandeenyeef qorannoo walaba ta'e akka gaggeeffamuuf eeyyamamoodha jedhe. Xumuraan dhaabbatii tajaajila taaksii Ubaan dubartii bal'aa fi $1,100,000 akka kaffaluuf ajajame. Konkolaachisoonni waan isii lafa hin garreef marroo 14 diduu himan. Taalleen yoo fuudhanillee aduu bakdeemtiin ga'inii jidduutti buusuu ibsan.
Dhaggeeffatooteen sagantaan jimaataa aganuma torbaan guutuu nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa tuttuqaan tuqa haas hiikaan isa isaan biratti maanii kooment keessan nu beeksisa. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC Afaan Oromoo irra dubbisa. Sagantaa kan qophees Jalaaleen Taadassaa gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah kan isaniif dhiyees an Aslee Galgaloo akka torbaan dhufuu saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.